maal jedha beektaa macaafni Ermiyaas boqonnaa jala kubsa 16 irratti bahaatiin karaa barbaaddadhaadha jedha isinii. Bahaa karaa barbaaddadhaa jedha. Maal jechuudha ree? Karaa isintu barbaaddatu qaba haa malee karaan banne karuma sirriirra jira. Laaki ati nama arrabsitaa amma doo musliima ta'an akka kee kanatti nama arrabsu maal jetta sun jedhee tan ta'a. Barre baleessa kiyyaa dubbiin kiyya barre arraba isinii yoo fakkaate waa tokko gochuu hin danda'u anama fakkeenya niin barsiisaa na barsiisuu barsiisuu. Amma mee Sumayya anamma afachi koo shaadalee na qabsiiste jedhi amma ati koo ijoolleen mana musliimaa teessanii akkana jettan isin warri kiristaanaa kun akkanatti akkana taatanii akkas taatanii. Atamma barhaasaa irraa miti barka dubbatu qabdu obboleessa. Macaafa irraa hin jedhi bara. Eegale dubbii dhiisitii. Afaan gachaa fidde ati afaanuma keetiin haasoftaa bee. Wannan irratti jedheen qaba. Fakkeenya ijoolleen mana islaamaa ta'ettu tan islaamaa arrabsituu hin jedhi. Ijoolleen mana islaamaa ta'ettu islaamaa arrabsituu fi islaamummaa arrabsituu hin jedhi. Dhiirri keenya cimaadha dhiira keenya. Yoo isaan keessa jiraatte moo rakkoo hin qabu. Isaan keessa ta'u lakkaa'e. Waa'ee jechoota irratti osoo hin taane immoo waa'ee macaafa irratti dubbanna. Macaafa irraa gaafisi gaafadhu ishee. Na gaafadhu macaafa irraa. Qaama ijoollee jaarsa kiyya naa guddisi bareedduu. Eenyu kan monitara qabu. Jaarsi kee jiraanin as hin taa'u obbo nan bu'a. Naa guddisa ijoollee. Akkam isaa naa guddisa. Maaf buutaree taa'i rakkoo koo macaafa irraa dubbanna. Hin rakkisu. Maal macaafa irraa dubbanna nama. Khadija sirreessi mee akkamitti sirrata? Afachu gisee takka gastii sirreessi akaashee. Bakka sanitti deebise amma bakka tasfaa sanitti deebise. Sumayyaa Tasfaayee. Obsi qoy obsi. Sidide Khadija atis yaaduma monitara baattee damoosni ji'a asirratti kaffalamaa bara. Abdiyyaan si sidide. Laal ijoolleen kiristaanaa yoo kaseen tan ta'e macaafa irraa dubbattan malee waan dhuunfata irraa dubbattan. Macaafa irraa dubbattan qofa seenuu dandeettan. Afaan irraa sinirraa hin qeebaru. Jechoota afaan keessanii fi jechoota jettee alfalli gabu. Waan akka haasa'aa minaamini na arrabsuu minaamina yoo ta'e yookaan komantii na arrabsi yookaan viidiyoo mana irratti waraaba akka duraanii na arrabsa waan barbaadan naan jedha ana isinii fayyamamtuudha. Barbaadan laayivii banadhaa suuraa ta'e gadi deebisa na arrabsa. Arrabaaf asisseenina. Yoo tini macaafa gaafatuu fi gaafatamuu irraa seentan qofa soena. As wal cinaana kaayisiin jedhe abdiyaan indee narra dheerata malee narra guddaadha inni maaqumatiidhaan. Hayyee tasfaa'e macaafa irraa gaafatamuudhaaf heeyyamamaadha. Abboo maal la gaafattan nuti nan gaafadha macaafa irraa maal ta'u na gaafattan. Siinii galuu dindaanuu kechaa baatanii. Macaafa qulqulluu ni amantamii? Macaafa qulqulluu hin amantaa akkamitti hin amanne? Hayyee. Ati amantaan kee ortodoksii mi silaa ganda kennoo taate ortodoksii keessa ortodoksii malee beenten hin jiraniyyuu. Akaraariidha malee san ortodoksii keessaa illee ani tokkoffaa. Hayyee. Amantaan kee ortodoksii yoo ta'e mee macaafa irra ka'ama arraba irraa bilisa taanee dubbanna seegaleetti baay'ee. Arraba irraa maaliif hin bilisa taaree arrabaan dubbannaa mi qoliin waan dubbannu kana keessatti dammoo ragaa macaafatiin dubbanna. Ortodoksiin mee amantaa ta'uunsaa ragaa naa kennime. Salphanne. Dhuguma wallaahi salphina miti wallaahi dhuguma. Yaa Allah. Mee namni deebisa lakkoofsa tokko barreeffadhaa mee. Ati maal amanaa jirtanii afraarii miti reeti maa? Maal jechuudha? Akraariidhaan jenneedhaan ortodoksii keessaa yoo akraariidha itti bara. Bakka amantuma ta'uu isaatu nu amantaadha maal barbaada ragaa maaliif barbaada kun? Macaafa qulqulluu irraa waan jira.
Miti kan jedhu immoo hin jira. Injiru ka onumti ortodoksii jedhamu yoo macaafa keessa. Yoo jiraate rakkoo qabu fidi haraayyuu anuu obboleettii keeti miti reena deebista. Dhugaa rabbii kana osoo amma viidiyoo bahee ta'u ol bira teenye jechuudha. Anaaf si ableen addumaan murtee. Kaarruu anis kaarruu atis kaarruu. Inni rakkoon qabu barreechuun albeellee addaan umurii lakkibboon nuti namummaaf firummaaf dhiigummaa walitti qabna. Waa isaa dhiisitiriini. Kasi gaaf. Ibsa malee waa'ee wal fakkaachuudha gurraa miti. Atiin anarraa osoo hin taane macaafarraa dubbadhu. Mee macaafarratti ortodoksiin amantaa ta'uu sa'aatii ortodoksii naannoo ortodoksiitti. Ortodoksii keessayyuu akkaraarii jette. Mee ortodoksii ta'uu kan kee ragaa naa kennu. Ortodoksuma jechuudha ragaa maalii barbaadate hin jedhama. Mee macaafuma keessayyuu fiidisiin jedhee barragaa ragoo macaafa keessa abdiin miliqini gootu. Maal jechuudha? Ortodoksiin kun amantaa ta'uusaa macaafa keessaa ragaa naa kennin siin jedhe. Ortodoksiin amantaa miti jettaati? Maalidha natti maal osirraa hin baradhaa giiftiiti? Ortodoksii waan jedhamu hin jiru macaafa keessa. Kan maal jedhamu musliima jedhamu jiraare? Ortodoksii wannumti jedhamu hin jiru erga ortodoksii ka jedhamu hin jirre namni kamiyyuu islaamaa jechuudha. Lainnahu wannumti ortodoksii jedhamu hin jiru macaafa keessa. Ati mee ni jira itti amantee argamii? Kiristaana hin jedhu? Hin jiru. Kiristaanummaan amantaa ka jedhu. Munaafii kan jedhu? Manaafi kaaree amantaan kee? Laa kiristaana hin jedhu hin jiru jettee? Hayyee ka ati amanaa jirta miti? Ati ni jira jettee amantaa gaafii gabaabaa yookaan lakkii jedhe. Fuma ragaa ofitti baadhe. Hin jiraa siin jedha. Hayyee erga jiraate macaafa kamirra jira? Kamirra hin jirree? Boqonnaa meeqa macaafa maalii? Kun ragaa maalii barbaadare kun ortodoksii jechuun maqaadha malee ragaa maal godhare kun ragaa maal godhare? Ati macaafatti bulta miti? Macaafni kanaas waan biraati ka? Waan maalii waa'ee maalii faasa macaafa? Waa'ee maalii akka waa'ee maalii irraa na gaafatte jetti? Ani waa'ee amantaa irraa si gaafadhe. Yaa rabbi keedha rabba akka tafaan nama jallisaa? Maali mijaa? Waan si gaafatameef deebisi kaa jechuun amma ati ortodoksii keessaayyuu akraarii naan jette yaani bataskaana dhaqxee tasaallamoo osoo hin taane maalummaa bataskaanaa san baruu maaliif akka deemtu baruu amantaan kee maal akka taate baruun sirra dirqama bara nama jallisaa osoo hin taane waan sun wanti ani qabadheeru kun dhugaadha ija jibbaatiin hin laalin jibbaan hin laalin gaafii gaafadhu kan akkuma noormaalitti itti fudhadhu. Akkuma normaalitti fudhadhu gaafii kanaaf mee deebii naaf kenni. Tasfee ishiin oduu gongortee ati maaf Ati siggee usii taa'i dhiira jalan dubbatini. Nama taraa osoo hin kenniniif dubbate gadi buusaa ishee yoo taraan isaa isa hin geenne dubbate. Deeggartuu ta'eeti barsiggee. Rakkoo miti dhiisi deeggaruu man barbaadu ani. Nama haqa deeggaruu fedha malee buusaa gadi siggee ayyee tinzala. Usi. Mana sirreessa kanatti nama dabbara baala. Ani maalin godhare jaarsa kiyyaan guddisa jedheetini wal uf cinaan of kaa jedheetini wallaale bara uf cinaa kaawu. Mee rabbi si haa qajeelchu. Mee yeroo takka of guddisi. Waan biraan tuqini. Yaa ilaaha illallah gastiin jijjiirin. Guddisuun qofa bakkuma jirti. Qoy sitti maa qoy. Akkatti sirreessi sitti maa qoy. Gaaf kan naa himtee turtee himti. No. Gastii hin jijjiirin bakka si guddisuu qofa guddisi gastii yoo jijjiirte akkasitti hin ta'u. Akkam goota beektaa? Bakka viidiyoo cuftu sana biraan bakka viidiyoo bantee cuftu biraan mallattoo roga furee sana tuqi. Bakka biraan tuqin. Eewa dhiisi amman tuqin akkasuma dhiisi. Eewa bakka. Maanyaa keenya cinaa kaayis laa isaa arganii nuyyuu kun ijoolleen guggubatu. Inni jaartii takkitti fichaa qaba gara lama sadii saafaatti naarinaa isa argitanii. Eshi tasfaaye eessa jirta? Animu. Dubbadhu amma itti fufi.
nama maalan dubbadha nama waan dubbadhuun qabu maal taate silase Ati amantaa kee itti amantee jirta miti? bataam itti malee Hayyee ergetti amantee jiraatti. Amantaan kee sun maqaan isaa maalidha? Amantaan kee maali? Kiristaana mii? eeyyanii Hayyee kiristaana ta'uu kan kee macaafni kee si himeera? anuu sitti maan jira fudhadhoo amante Ani sirraan fudhadhu kamaan namni siin hin bulu bar macaafan bulu amma fakkeenyaan kiristaanummaatti yoo yaamte macaafa irraan itti himta malee afaan kee irraan fudhadhu kaa waan macaafni jedhu san naa himi kaa macaafa irra jira moo hin jiru yoo hin jiru ta'e asumaan galtee warratti simta akka macaafa irra hin jirre waan ta'eef hin jira macaafa. Amma odoo sitti muudhiisi sittuu fannisee sii galaa ammasi. Ragaan jiraannan naaf galaatumti naa himuudhaaf qophaa'aa ta'e. Dhugaa waaqaa ragaa fi odoo sii kenne siin galu. Hayyee naa kenne rakkoo hin qabu anumti yaa fudhadhee naa galuu baachuu baatu asumti naaf kenne. Ati waa daanyaa obseete ragaa jirtu nama nasirratti hojjetu ragaa. Hin jiru miti ragaan. Maal dhaqoo erbi. Hin jiru miti. Hin Erga jiraate fi erga hin jirre ta'e ittiin carraa nama biraati fillaadha. Sila raftanii qo'an hirribni na qabe. Obboleessa. Hin jiru miti ragaan hin jiru dhiibuu rakkoo hin qabu rafta. Hin jiru dhiibuu mikinaatu haala kanaan amma amantaa keetirraa gaafii si gaafatameef deebii dhabdee hirriba maaltu si qaba ofumaafuu mikinaatu fuuldura kee bidda si deeggata fa'a waan dogongoraa amantaa jirta waan ta'eef jechuudha. Yoo ragaa qabaatte moo okkee normaal ragaa nu kennite. Sumayyaa amma odomamna amma akka amantu kanatti amanee mana bidda keessaa ba'a amma dhugaa rabbii gadi. Wallahi laazim wallahi islaama taanan. Dhugaa rabbii kee kakadhi akka amantu kanatti abidda keessaa ba'u miti abidda sadarkaa sadii jira. Nuti amma kan addaan nu baasu anaaf sii bar macaafa addaan nu baasa. Matsaafni maal addaan nu baasa abboo matsaafni tokko. Hayyee ati macaafarra ilaalaal amma wayitti walii galla carraa gara nama biraatti osoo hin tarin yoo deebii macaafarra ragaa naa kennite dhugaa amanteertu. Yoo macaafarra ragaa hin kennine amantaa keetirratti ragaa hin qabdu. Kana haasaa biraan fedhu. Maal jedhu ragaa sii kenna? Kiristaanummaan amantaa kaa jedhu ragaa macaafa qulqulluurraa fidi. Akraarii naan jettee barsiifama. Amantaa miti ka. Akraarii dhee ammallee taanaan borullee taanaan. Hayyee akraarii ta'uu kee dura waanuma amantaa keessan iyyuu ragaa nuuf kennis hin jedhe macaafarraa. Maal ta'e amantaan kee maal ta'e ragaa sii kenna? Hin jiru miti ragaan ayyee maakii qabadha. Hin jira malee ragaan Erga jiraatee fidi chaansii takkitti kadhumaa si gaafadha erga jiraatee fidi. Ati cirraashuma hin loltaayyuu. Ayyee maakii qabadha obboleessa kiyya dhiifama. Ishee ayyee Nasraan Islaama miti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nasraa. Hin buusinaa dhiisaa taa'ee baratu. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ati amma maal godhii kurte? Caccabduu wayii gadi bu'ii jala taa'e. Nama ol galchaan abbuu rakkoo ta'ee. Yalla suuta hiriifama keetti bu'ii. Hayyee bismillah. Nasraa kan nuuf ijoollee kiristaanaa akka caalaa kenna. Sineegaar mooyin bareedduu? Wayyeessume nagaan isiniif haa ta'u hunduma keessaniif akka. Akkam nagaa fayyaa jirtu? Ani nagaa godha galata waaqayyoo hundumti keessanuu baga jiraattan. Ati sun Nasraan barsiistuudha deebisa barsiistuu taana. Akkam fayyaadha? Nagaadhaa sumi hundumti keessanuu baga jiraattan. Hayyee bakka walumaan jiraan. Egaa ani mootuyyuu waa'ee amantii munaaminaa fi mitiilleedha kan hin ani seene walumaa galatti. Kooyi ka carraasii kenne yoo carraasii kenne barmaama kee yoo carraasii kennedha dura. Nuti bakka kanatti maal beektaa maama kee nuti bakka kanatti amma piroogiraamii amma jirru kanatti waa'ee amantaa dubbanna. Yoo waa'ee yaada kennachuu ta'e moo booddeerra dhumarra kennatta. Yoo gaafii qabaatte moo booddeerra gaafatta gaafii tokkicha kana qofatu mura jechuudha. Laakiin yoo nuti sagantaa kana kan jidduudha waa seensisuu dandeenyu yoo sagantaa shaadaa jiraate qofa. Malee sagantaa barsiisuu addaan hin kun nu dhiifame ishee gaafii gaafachuuf gaafatamuu irratti yoo jiraatte si gaafachuudhaaf eeyyamamtuu ni taata. Rakkina qabu. Hayyee amantaan kee maali? Pirotestaantii. Hayyee ati jalqaba amantaa kana irratti dhalattee?
Ani duraani musliiman ture. Hayyee. Sana booda mootuyyuu achirraa pirotestaantiin ta'ee jechuudha. Hayyee. Ati musliima turte? Komantiin haa cufaa beeksisee takka ijoollee. Komantii cufaadha. Hayyee. Gaafii si gaafadha musliima turuu kee jalqaba irratti. Quraanni ayata meeqa qaba? 32. Waan akkasii kana ta'e garuu dhugaadha. Yaani Laal kamaama kiyyaa waan salphaa si gaafadha. qoy ka suba wanta sitti tokkotu jira nan ta'e malee maqaadhuma ani musliima malee maqaadhumaafi. Ani kanan ani sirriitti itti cimee lubbuu kootti laadhee yeroo kootti laadhee guutummaa jireenya kootti laadhee amantii pirotestaantiiti jechuudha. Maashi islaama turuu kan kee wanti addaan na baasu beektaa isa kanaadha hayyee ishee yoo quraana irraa hin beekne immoo gaafii salphaa wayiin si gaafadha. Okay? Maana laa ilaaha illallah meeqa? Yookaan immoo shartii laa ilaaha illallah meeqa? Kanas hin beeku. Ergaati shartii laa ilaaha illallah hin beekne akkamitti islaama turte? Hayyee ishee rakkoo miti. Harkaan islaamaa meeqa? Shani. Maal fa'a? Shan ta'uu bichaan beekaa waan biraa immoo. Maal fa'an jedhe? Shan ta'uu bichaa maqaan hin beeka malee waan biraan beeku isa na gaafachuu danda'u otoo amantii Tamaam hayyee taate argaa harkaanni taraawwii meeqa? Kanas hin beeku. Harkaana taraawwii hin beektu? Waan tokko hin beeku. Komantii balaam. Wanta sinagaa. Komantii balaayee. Isaan amma keessa. Ilaa maal beektaa? Islaaman ture kan jedhu of keessaa baasee. Of keessaa baasee ishii islaaman turre. Maaliifi namni islaama ture. Quraanni juuza meeqa akka qabu? Suuraa meeqa akka qabu? Sumayyaa fakkeenyaaf waan nama barbaachisu tokkoo fi waan taraawwiin harkaana qabaame ijoollee maal jette? Dhimma godhatan tokkoo fi waan nama barbaachisu tokko gadi qabanii fakkeenyaaf ati karaa amantii kiristaanarra waan achi deemteef waan hunduma beekuullee dandeessaa beekuus baachuu dandeessa. Ati si bal'aalee ture dura osoo sobuu baatte qaxxitaa karma gaafii deebiitti itti geessisu. Ilaa kijibdeerta waan ta'eef waan kijibdeedhaaf ati maayikii qabadhutuma gadi bu'e. La'innahu ni kijibde waan ta'eef mana keessa kijibuun hin ta'u. Si galee islaaman ture jettee kijibde. Osoo harkaanni taraawwii beekadhee yoo si gaafadhu taraawwiin harkaan hin qabu. Harkaan islaamaa meeqa? Harkaan islaamaa hin beektu. Quraanni juuza meeqa qaba? Suuraa meeqa qaba? Ayata meeqa qaba? Yoo tan hin beekne akkamittiin islaama turtere? Namni shartii laa ilaaha illallah hin beekne akkamitti islaama turere? Amma fakkeenyaaf ani amma fakkeenyaaf dubbachuu nan barbaachisu already irruma darbuun barbaada isa na gaafachuu. Laalaa erga beekte nuti si heeyyamne irraa dubbadhu rakkoo miti. Otoo na gaafatte karaan dhugaanis jireenyis karaa Yesuus Kiristoos tokkicha malee hin jiru jedhee kan si deebisa isa amma keessa jiru. Yesuus karaadha? Baadde na gaafachuu. Eeyyee karaadha jireenyaa dhugaadhas. Namu kijiban jenne ayyee ga'umsi yoo? Fakkeenyaaf yoo namni dhugaa sitti mullee eeshi dhaggeeffadhu ka Yesuus karaadha mire? Karaadha mire? Jireenya dhugaadha. Hayyee ga'umsi yoo inni warra eenyuti ga'umsi yoo? Du'as moo'ee ka'edha. Ga'umsi yoo warra eenyuti hin jedhe? Hundumtuu isaaniidha. Ga'umsi illee karaan illee moo? Jireenyi illee eeyyee hundumtuu isaanii. Hayyee. Mee ani karaadha haa jedhu hin qabda. Ani karaadhas karaarraa illee ga'umsi ana bira ka jedhu filmee ragaa. Amma nuti karaa ta'uusaa hin shakkinu. Of course itti aman. Karaan illee isa ta'e ga'umsi illee isa bira ta'uu ragaa ni qabda macaafarraa. Jireenya ta'uusaas hin amantaa. Dhugaa ta'uusaas hin amantaa. Bareedu waan si gaafatame dhiisitti ilaal xaaxaa hin jedhin. Karaan isa ta'e ga'umsi isa bira ta'uu ragaa isaa nu kennin sin jedhe. Sumayyaa haadhoo koo baay'een si kabaja baay'een si jaalladha. Ayyee kalas galatoomi jaalalati anaaf hin ibsini gadi buusaa inzali taahit. Duruma yoo seentu kijibde laal
amma moo Yesuus karaadhaa jireenya dhugaa erga karaa ta'e ga'umsi eenyu bira ga'umsi abbaa bira sinii galee abbaan isa kam isa Yesuus addunyaa kanarratti erge nuti karaadha jechuun ni dhiisne Yesuus karaadha karaadha Yesuus dhugaadha ummata munaafiqaa kanatu kijibarra kaa'e malee Yesuus dhugaadha sinii galee Yesuus karaadha Yesuus akka quraanatti kijibeen beeku kabajamaa jaalatamaa ergamaa rabbiiti namni islaama ta'e Yesuus ittiin amanne islaamummaa irraayyuu ni baha. Miknaatum ergamtoota rabbiitti amanuu nurratti dirqama waan ta'eef. Kanaaf ergamtoota rabbii keessaa moo Nabi Isaa yookaan Yesuus ergamaa rabbiiti. Yesuus karaadha karaadha. Nuuf osoo hin taane warroota ergame saniif karaadha. Garuu nuufi miti. Amma isin Yesuus isatti isin beekaa isiniif karaa ta'e. Bara Yesuusii ergamu. Isiniin amma kan dhalattan. Yesuus addunyaaf hin ergamne. Ani kanan ergame hoolota warra Israa'el keessan badaniif malee ani hin ergamne jedhe. Isin hoolota Israa'el keessaa badaniidha. Kanaaf mata dureen hin jijjiirsisinaadha. Mata dureen kee waa'ee amantaa irratti hundaa'eeti. Waa'ee kanaas itti fufna yoo ta'e rakkoon qabu itti fufna san jalaa xumurame. Tasfaayinis deebii eeggataa jira na fakkaata. Hayyee gifti. Abet akkam nagaa. Alhamdulillah rabbil alamin. Ani immoo waa'eedhuma kanarratti suman gaafachuu ol seenii akkam karaadhaa dhugaadhaa jettee lallabaa jirta waan ta'eef. Lakki galatoon obsi sabir obsa godhadhu mata dureen jijjiire amantaan kee maali? Amantaan kee kiristaana duuka buutu Kiristoos. Kanaafuyyuu hayyee qoytaa akkuma ati deemte kanaan ani fakkeenyaaf islaamummaan dhugaadha jedhee islaamummaa fudhachuuf ni haa jennu. Dhaggeeffadhu kaa gaafatamuu bara. Isa dhimma keeti bar fudhachuu baattee kanaafuu dabsiyaateetii fi wanti gaafatame qofa deebifayi. Akka namaa nyaatta birrii 220 birrii mucayyoo too ofirraan gashine birrii namaa attuu salaattudha beeki. Hajjee kabiraa fixattee dhiisan tuqina haa fixattu dafki isaan keessa dafqoo fixatan malee hin ta'uufi. Amma mee uummata kanatu karaa dhugaa nama barsiisa. Ayyee qaalii. Abeet akkama. Itti fufi. Gaafii gaafatamte dhageettee? Dhageenya meerra naa deebi'e. Ayyee amantaan kee maali? Amantaan kee ortodoksiidha. Ayyee wallaahi sirratti hin qabne. Amantaan kee ortodoksii ta'uu ragaa. Arraba akkam goota beekta jala taa'e koppilinkii godhi. Yoo arrabsuu barbaadda immoo viidiyoo waraabaa yookaan laayivii banadha arrabsaa. Gadi buusaa. Yeroo qabu maal birrii mucayyoo galchisin jechuuf deem buusin gadi. Manuma banadha achumatti yookaan viidiyoo waraabaa achumatti ilaalaa. Of keessaa odeessaa malee asin dhufin arrabaaf. Yookaan jala taa'aa komantiidhaan arrabsaa. Qaalii. Abeet. Hayyee gaafii itti fufu. Deebii itti fufu. Nagaafadhu kaa maal jettee? Amantaan kee ortodoksiimi? Nan ittiin boonu isa. Hayyee ortodoksii ta'uusaa ragaa. Ragaan akkasii kanatti mudhafu garagaree sillaalu giifte ta'u. Erga san warga garagartee na laallee qoy maaliif dhuftaree kinoo si fuulduran taanatti garagartee na laalaa jirta? Gurranyaa waan taate fanikaa gurraa keessatti mudhafan. Waruma yaata ati kan uummanni kun qoyyoo ana argitan arrabni isinii dhufaayi. Mee abdi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natto jiraayu samoona kana bar na arrabsuun kan jira. Na arrabsuun keessan kan beekta na furdiseera laala nan coome wallaahi. Itti dubbatu mee xiqqoo mootora qasqas yaa godhatanii. Ummata arrabaan tunchaa baase ummata ganama akka hirribaa ka'een ispoortii arrabaa dalagu. Maali biyyi nagaa miti ijoo? Amma arrabaan tunchaa baastan kan utuu beekumsaan tunchaa baastanii maal qaba silaa deebii nu deebistanii silaa deebii dandeessan. Maal taatan isin ijoo? Please ispoortii qaamaa hojjedhaa. Ispoortii barumsaa hojjedhaa malee ispoortii arrabaan hojjetina. Arrabni xiqqoo isin miidhama. Mee amma waan isin deebii jechuun
deebii jala dhokachuudhaami silaa arrabni meeshaa wallaalaa jedhani gama biraatiin ammoo yaani gaaffii gaafatame dhokachuuf jecha dhokannee dur yeroo ijoollummaa nuti taphannu sana jarree arraba jala taphatan dhokannee nuti gaaddisa wahii jala gaaddifeeffannaa muka wahii jala dhokanna isin ammoo arraba jala dhokachaa jirtanii jechuudha. Shame on you. So, Abdi arrabni kun yeroo kan beektaa sartifikeettii arrabaa fidatan beektaa yoona argan bichaa sartifikeettii arrabaa san baay'inaan fidatan. Maal fakkaate garuu beeku waggaa lama waggaa sadii. Garuu waan si jaallatanii fi bar dhugaa rabbii hubachuu fi dhabdee malee koo waan si jaallataniif akkas godhatanii. Tana maal jaalanna najisa oduu waa'ee ortodoksii malee homaa qalba. Waa'ee najisaan kaasin bilis. Waan nyaataa irraa waa'ee najisaan kaasin macaafa seera leewwatana yaadachiiste dhiisaa jiru nama buusinaa itti nariifatinaa namatti rakkoon hin jiru. Hundaafuu qoricha nan qabaanii waasi rakkoon hin jiru. Waa'ee sammas nu yaadachiisan ishiin lafti soomaa namni waa nyaataa sa'aatii kanaa yookaan immoo seera leewwataa gasitti baasaan wallahi akka ati torban tokko nyaata mana teessu si godha. So ila wanta akkasiin akeekkachiisa. Rabbi natti ragaadha. Yoo kabajaadhaan gaaffii deebistan ni deebistan. Yoo isin gaaffii kabajaan hin deebisne ammoo waan nyaataa jira nyaata kana xumuree akka isin of jibbitan isin godha. Rabbiin kiyya natti ragaadha. Wallaahi isin illee hin qusadhu. Kabajaadhaan gaaffii gaafatamtan deebisa. Gaaffii deebisuu hin dandeessan callisa. Biroo wangeela keenya keessa waan barbaadde fidi nuti itti saalfannu waan ta'eef waan barbaadde nuti itti waan itti saalfannu nuti miti kan amannu. Obsin geeffadha. Akeekkachiisa xumura. Kabajaan yoo gaaffii gaafatan deebistan deebisa. In deebistan taanan ammoo Raamadaanni uummata kanaa badu in bada malee akka isin ofiif macaafa keessa illee jibbitan isin godhaan. Yemecarashaa no carishaallo. Amaariffaan xumura sanuu. Ijoollee akeekkachiisa sadhumaa isiniif himeera obboleessa keenna. Kara gaaffii keenyatti ceenaa adaraa keessan hin arrabsinaa. Hayyee eenyurran jira Galaane. Galaane. Way. Kam nagiya. Nagaa kam. Jira alhamdulillah. Sira galata isaanillee. Nagiya amantaan kee maali Galaane ta'e? Ortodoks tawaahidoo. Amantaa kee irratti ragaa ni qabdami? Nan qabee qaba malee deemamu. Maashaallah. Bareedu. Nullee ka barbaadu sagan. Macaafatti ni amantami? Sagalee si biratti koo qulqulleessi. Nagamu namtittii koo bira jira waan ta'eef ishee ammaa on nagamu. Ni dhagaa. Macaafa keetti ni amantami? Eena nama. Ayyee. Erga macaafa keetti amantee hayyee ortodoksii tawaahidoon amantaa ta'uunsaa mee macaafa qulqulluu irraa ragaa nu kennu. Amantaa ta'uusaayi. Yookaan jechuun ortodoksii jedhu macaafa marra naa ta'e. Hin qabdaa wanni. Abaafattu koo ijoollee. Maayikii qabatteetiin jirta Galaane. Qoy banachuuf jira lakka hangasa. Koppilinki godha ijoolleen kuuwwan. Koppilinki godha inshallah hangatanii. Haa? Mijoollee sadiitti. Ani buu isiniin hin jenne bar macaafa irraa fidiin sin jedhe malee muudii nutti qabattee miliqxeetis haa ta'u galatoo. Garuu ofuma kan keetii fi sammuu kee keessa muudii qabattee miliqne la innahu akka deebiin hin jirre argiteerta waan ta'eef akkuma gaaffiisti ta'etti jiraachaa jirta. Attaa geenyu. Ayyee. Masii.
Masih. Masih. Waa booda. Ni jirta silkii bira akkam nagee bareeddu. Jirra galata Rabbii. Jajjabaatta. Jirra nagaadha. Ayyee nagaa jiraachuu kaa hunda caaludha. Gaaffii gaafatamaa jiru ageetteerta mire irra deebi'uun nan barbaachisu. Akkan silaalutti kiristaanadha. Ayyee. Akka macaafaatti kiristaanummaan amantaa ta'uusaa ragaadha. Ragaadha. Ragaa naa kennin jedhe. Inni sirriidha amma ragaa malees akkamitti deemna reedoo ta'e yookiin immoo nama akka keetii kanatti mumannaa itti dhiisuu wayya malee. Akeekkachiisa abdiin dagattee lubbuu. Maayidha abdiin gooftaadha moo? Abbaa qabeenyati bara. Banne maal ijoollee? Eenyu caala inni laata? Amma dhiisu waa'ee abdii dhiiseen. Macaafarraa ragaa nuu kennuu hin dandeetta abbalitti kiyya. Lakki sitti mumannaa ittuma dhiisuu wayyaa siin jedhe galtuu akka keechan asirra deemtanii amantaa namaa tuttan kan. Hayyaanatti ni mini ustaas Farhaan galchaa ijoollee as jala jiru na fakkaata. Hayyaanatti ni mini abdiitti himish anatti ni mini. Hayyee abdiitti himish hanganeera mitiire anatti ni mini. Ijoollee eenyu buuse moo ofii buute? Ofii buute isheen kun ni beeksisti waan ta'eef asirratti namni nama buusu ni beekama. Ilaa nama tokko quba itti qabuun dura rakkinni namni sanii maalidha jedhaa hubadhaa. Namni tokko amantaa kiristaanaa bahuu keessan dura namni kun maal barbaade maal dhabee amantaa kana keessaa bahee jedha. Maaliif ofii keessaniifuu kan deebiin arganne nama tokko amantaa keessanitti deebisuudhaaf jibbaa arrabsuu fi qeequmsarraa jalqaba ofuma keessanii ofitti araaramaa. Nama amantaatti araarsuun dura ofuma keessanii namummaa keessanii ofuma keessanii ofitti araaramaa. Gaafa sana moo namatti isin tartan jechuudha. Yoo keessi kee ofii keessanii tasgabbii isin hin qabaanne yoo deebii dhabdan amantaa jechuun waan guddaadha. Duuba akkamitti dandeettii maalitiin namatti taruu dandeettan? Hin dandeettanii bara. Sumayyaan maal dhabde amantaa kana keessaa baate wanaan jettanii fakkeenya wanni dhabee isin biraa beekinu waa hedduu jira. Waan ani dhabe san namoonni hin beekne illee yaa hubatuufan. Amma gariin namaa kiristaanummaa sagalee deddeebisa maayikii qabataa. Sabboontu maayikii qabataa. Sabboontu buusa maalish ni beeka bilbilli ishee. Moo isa faanidha. Buusina akkam jirtu nagaa jirtu? Obsi qasqas godhi motora. Zaama jira qasqas. Ani fakkeenya akka Sumayyaatitti an jibba isiniif qabaadhe yookaan kiristaanummaan nan jaaladha osoo hin taane amantaa keessan isiniifan kabaja. Laakiin Sumayyaan maal dhabdee fakkeenya kiristaanummaa keessaa baate. Ana bichaa miti kan kiristaanummaa keessaa bahe namoota hedduu keessaa bahee jira. Laakiin maaliif hin dhabnee keessaa baane beektanii? Yesuus ilma namaa ta'uu, inni ergamaa ta'uu, Waaqayyoon isa erguu, inni Waaqayyoon qabaachuu, inni akkuma keenya nyaatee dhuguu, inni akkuma keenya dubartiirraa dhalachuu, inni akkuma ilma dhiiraa kamuu qaama qabu hundaa qabaachuu. Kiristaanummaa immoo amantaa akka hin taane wanti kiristaanummaa jedhamu amantaa osoo hin taane barattoota Phaawulos jira ijoolleen keenya jira kanaa ofiifuu as teechee waa ijoollee dubbatti. Gadi buusa mana kana jala dubbatu gadi buusa. Ammaan booda uffinni isiniif hin taatu. Kiristaanaa yoo dhuguma. Ortodoksii waan jedhamu immoo amantaa akka hin taane hin jiru. Macaafarra hin dubbisan. Kamittan taate sobeetiin isin faana jiraadhare. Sobee jiraachuu hin barbaadu waan ta'eef dhabee wantu lubbuu tiyyaadha keessaa bahe maaf na jibbitan. Ortodoksii waan jedhamu macaafarra hin jiru. Jechi qeesinnaan jiran amanuu hin danda'u kaa. Yoo macaafarra jiraate fidaaniin amana. As kennaa ragaa fidaa. Ana bichaa miti namoota baay'ee amansiisachuu dandeettanii. Bareedduu kee uummaati nuuf fide quraanni ilma namaa narrabsinaa. Quraan amantii lafa jiratti. Akkasii namni tokko hanqinni ilma namaa sanaa maal inni jedhaatiniin hubadhaa maal dhabeedha.
kana barbaada deemtee dhiira barbaada deemtee birrii barbaada deemtee maal isin hin qabdanii birrii soo ta'e haftaame meeqa jira kiristaan dhiira soo ta'e bareedaa meeqa jira achi keessa rakkina sanaa osoo hin taane rakkinni kenna gaafii isin gaafanneef yeroo achi keessa jirtanillee deebii nuu kennuu dhiisuu yoo as dhufne moo dhugaa qabannee dhufnee dhugaa isinitti himne nama qeequu ila sooftii lafarraa fixxanii harka keessaniin imimmaan xaragattan malee hangananii lubbuun jiru rabbitti isin waamuu hin dhiisu ajaja keessan osoo hin taane ajaja rabbii kiyyaan qaban yoo barbaaddan ibsaa cabbattan malee osoo hin jaalatin akka heerasitti osoo gaddisinitti marraramu itti gadi dhugdallaan la'innahu asirra baatanii yoo na arrabsitanillee dhugaan maal akka taate ni beektan dhugaa jirtu moo akka heexoosu sunitti hadhaa'u itti gadi dhugdan jechuudha ammallee osoo na arrabsitanu dhugaa jirtu numa fudhattan ni barattan ammallee kiristaanummaan amantaadha amantaa miti erga amantaa ta'e masrajjaaf xun bakka ragaan barbaada erga amantaan taane ana amantaa miti jedheera ortodoksii waan jiru macaafa keessayyuu hin jiru jira taana ragaa fida arraba dhiisa as kenna ragaa naa kenninaan anillee isin irraa bilisa bakka allaqe kana qofan barbaada amma sitti gallakkiseera laal ijoolleen taasiyaa irra jiru sitti gallakkiseera oofeete fiidiyoo keessa dabala keessuu feete akka bukeessa Ira jecha deebitanii amantaa keessan keessaa ijoolleen maqaa ijoolleen Hello. Hey. Me ani kan jedhu keessan ijoon jiru akkami mana maal maqaan isaa isa tokko geessanii kan keessan dhiira. Iddootti sangaadhaaf. Nuti fokkisaan qabnu bareeda malee. Qoy eddeetti sangaadhaaf fardatuman sana geessanii kan keessan dhiira. Achi geessanii tumsiisanii. Fokkisaan qabnu nuti. Kabaja naasaa wallahi. Kabaja naasaa diraa keessan. Lafti Ramadaan ennee qusin qusataa irraa kabaja naasaa suutuma hidhaati tole. Gaaffii gaafatamtan deebisuu yoo dandeessan deebisa. Yoo hin dandeenye immoo bakka itti akka ijoollee warra miliqaa jiran sana itti miliqaasin illee itti jedhaa shan jedhu. No gaaffii gaafachuun alatti namaa deebisaniiti. Ishiidhaan uyyuu kommee ati quraanni ani amantiidha kan jedhu fidii yennaan hin didde bara. Namni osoo gaaffii nama gaafachuun. Isa anas si deebisa rakkoon qabu. Gaaffii ishiin gaafatte deebismee ifee bakka ati gobaziidha bakka ifeen hin deebisti. Bakka ati kan ishii deebisiiti.